ما تجرى الوظاتي يعني ولا عليه akkasi kuno faayidaan akkana isaanis baankii yeska kuno kanuma جو أرسل أريل والله في النهاية أنا ولا أريد أن أتكلم أنا ما تعيش فكرت والله بويسي وانت تجاري لمتي isitu nakuma beetan isi jecha roozan warra kana jecha carraa argatte Ameerikaa irraa haftee akka tasaa rabbiin agartee itti fideetiin deemaa jirti jechuudha karaa itti rabbiin itti fidee mana ijaarratte jechuudha akkuma isiniin jedhe san dirqimaan agartee bultii malee ilmi namaa eega dhala dhiira rabbiin uume walumaan tola jechaa fi summarti agartee waan taatirraa hin beeknu as beeyma jennaan akkasitti beekanii hordoftoonni agartee roozaatuuf jechuudha والله hundi keessanuu galata guddaa qabdan jechuudha wallahi akkuma dura isiniin jedhe isaan kun ammas agartee yeroo namatti waraabaa jiru kun agartee inni dhukkubaa ture haalaan dhukkubaayyuu akkasumatti beektanii sossobeetumaan agartee isiin tunis jettiin tunis akkuma beektan waa hunda isaaniif jecha dhiifte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمتوتا بدأتمتوتا أردستوتا زي نوتوب بغنافو أكرم قولون قبل فرنسلا كما بيكم فاقوا تينا روزان دبام تيجرتي ونوكتي آتلي والله يعني جتو ربك أيود رأينو ينامان أكمتي نمني أجن قهو دبامي جراني كلين هاسان مانسوين إيه مالك ديماني شاشة مني كم هذا مرة شاشة مني تجيرتي شاشة مني مالك ديماني سويدي أكمل تدابا مرة غيريا كفا أولا كفا أكمل تدابا مي جبوتين نما دابا متكيسة دوبرتي أكمل تدابا متكيرا وان جروي كشكي كيسة غالي غرو أما يرجع كوني شيء كتبوتي دوبرتي دوتو كغران نما بني بليان يا روزاتو والله يردكتون يسلي هم دكيسة نو داي بداري دايركت مكرمتي مولسو ميدواي بداسة ربي كيسة بق مجرتني kadadha yondi keessanu isin jedha hedduu garaa nama nyaatti buleetiin ta'e nama gaariidha namni tokko kijiba jedha garuu kijibaa miti abbaa yaati kun akkatti booyanii akka yoon isi jechuudha sanuu dhiiga dilifiti dhiiga san qaban jechuudha akkoon isaanii arabiyaa dandahni arabiyaanni wanni akka arabiyaadha wallahi namni dhiiga san qabu duniyaarra nama dabarsu hin jiru jechuudha. jarana doai godha buleetii ta'e rabbiin isii haa mul'isu nama gaariidha buleetii ta'e miidiyaa irratti baranne doai godhaa fi isiniin jedha akka rabbiin mul'isu du'aa ibaadaa jedhanii du'aayin akkuma nama salaatii rabbiin kadhatuuti bakkuma jirtanitti du'ai godhaa fi akka buleetii ta'e yeroo gabaabaa keessatti nu mul'isu garuu mootuu nuti miidiyaa irra taa'uu maa dhabdee miti amma nu nagaa jira kun akka gaarii jira waa takka dhiifamaa jettee tee wallahi dubbatte sanuma barbaanna malee nu miidiyaa irra maa taa'uu dhabdee miti. Kanaaf du'aa godhaa fi rabbiin kadhadhaa siin jedha buleeyyaa akka rabbiin deebisuu buleetti teenna tanaa maaliifuu jennaan hedduu garaa nama nyaatti haadha sani ana akka yoosii sanii fi haadha isii dhaltetu garaa na nyaate jechuudha akka yoonni guddiftee haati ni geette garuu wallaahi durallee biyya alaa deemuu edamaa jettan jennaan yoo argitan natti fakkaate viidiyoo sana lakki na biraan deemtu ana yoo ati na biraa deemte eenyuun na awwaalaa jetteen jechuudha haati waan akkanaati obboleeyyan tiyya wallaahi waan garagaraa nama nyaatu haati isii guddifatte akka waan isii takkiitti guddifatte jechuudha. Qabdu ijoollee durba isii guddifatte intala ofiitirra kanaafi mindinno intala ofii maali miti abbaa ofiitirra jechuu kiyya walitti na argaa duude akkasii kanaaf obboleeyyan tiyyaa akka yoon isii isitti guddifatte isii takkiitti akka ilmootitti ilaalti jechuudha durban qabdu kanaafi barakallahu rabbiin kadhadhaa fi bakka jirtanitti isiniin jedha inshaallah akkasuma viidiyoolee sabskiraayib sheer godhaa laalaa laayikii tuqaa yaada keessan barreessaa warri akka koroosaa jaalattan
mee barreessaa koomentii isin jedhan jattii bareedduu tana wayii jattii bareedduu tana dhabuun kenna hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Roozaa jechuun waaw nuura layinii jechuun hin danda'amu jechuudha. Kalaas maal goonare rabbi nu haa mul'isu osoo dandeettii humna qabaannee bakki isin jirtutti deemnee amman tana fuunee finna humnaaf dandeettitti rabbitti rabbi nu haa mul'isu fileetti teenya tanaa isin jedha. Hedduu tokko simboo qabdi jechuudha. Ofitti nama harkifti dhugaa rabbii nama gaarii maaliifuu namni ofitti fuuluma isaa yoo ilaalan fuulummaan isaa kun ofitti nama harkisu wallaahi laziim nama garaan isaa qulqulluuti. Dhimma beeksisaa namni garaan isaa qulqulluu nama fayyaalessi namni qalbii laafu dhimma beeksisa. Namni qalbii isaa jajjabaan namni argitee badalleen hin beeksisa jechuudha. Achuma yoo ilaalan beeksisa. Kanaafii du'aa godhaa fi kenna tana isin jechuu barbaada buleen biyya qaqqaalee gaggaarii hunda keessan isin jaaladha. Roza kottu gali akka waan yuutuubii keessa baddee reenullee deemne soina ta'e. Ajaa'iba rabbii kanaatti dhugaa rabbii na ajaa'ibsiise. Bismillahirrahmanirrahim. Jarana dhugaa rabbii ani walauma jedhullee hin beeku jechuudha. Amma akki kun sirriidha. Dhuguma badde dhuguma duute fi jirti isii addaan wallaalani la hawla wala quwwata illa billah. Eessatti namni yeroo akkatti sooshaal miidiyaan babal'atee namni bakka maraa wal beeku waan baddee eessa geetti intalti dubartii deemtee eessa geetti eessatti baddi eessatti dachii gadi lixa moo samii waliin lixa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi nun sobina obboleeyyan kiyya. Haara billaahi nun sobina kalaas hin gaya kalaas.